Koreen dhaabbii dhimmoota dubartootaa fi hawaasummaa mana maree magaalaa Finfinnee biiroon fayyaa magaalaa Finfinnee ji'oota 9 darban keessatti hojiilee kenna tajaajila seektara fayyaa fooyyessuu fi tajaajila fayyaa qindaawaa fi gama maraan dhaqqabamaa ta'e magaalicha keessatti mirkaneessuuf hojjechaa ture ciminoota turanii fi hanqinoota hojii keessatti mudatan gamaaggameera. Hoogganaan biiroo fayyaa magaalaa Finfinnee Dr. Yohaannis Caalaan miseensota koree dhaabbichaaf raawwii hojii ji'oota 9 darbanii kan dhiyeessan yoo ta'u, miseensonni koree dhaabbichaas gabaasa dhiyaatee fi ragaa daawwannaa dhaabbilee fayyaa fi buufataalee fayyaa magaalaatti wayita taasisanitti argatan irra dhaabbachuun yaadota deeggarsaa fi hanqinoota sirraahuu qaban irratti xiyyeeffachuun gaaffii adda addaa kaasuun mari'ataniiru. ድልፍሬ ጤና ጣቢያ ብዙ ተገልጋይ አለው። ከአቅሙ በላይ የሆነ ተገልጋይ ነው ያለው። buufataalee fayyaa daawwanne keessaa buufanni fayyaa Dilfiree naannoo Garjiitti argamu lakkoofsa tajaajilamtootaa olaanaa qaba. Yeroo daawwannaa keenyattis kan nuuf kaasaa turan baay'achuu tajaajilamtootaati. Kanaaf buufataalee fayyaa akkanaa namni itti baay'atu kanaaf xiyyeeffannaan osoo itti kenname. ጥሩ ነገሮች አሉ በጤና ላይ የተሰሩ ነገሮች እኔ ግን ማንሳት የምፈልገው ከተሰሩ ከማስፋፊያዎች አንፃር ደሜ ፈያረቲ ሆጂሌን ጋሪን ሆጅተመን ጅሩ ከንን ካሱ በርባዱ አከ ኩታ መጋላ አዲስ ከተማቲ ቡፈኒ ፈያ ናኖ መሳለሚያት አርገሙ ቶኮ ጅራ ቡፈኒ ፈያ ኩን የሮ ዴራፍ ታጅለ ከና ከን ቱሬዳ ሀተው መሌ አመስ ሀለም ጀታ ህንታኔ ኬሰታውን ሆጀቻ ጅራ ቢሮን ፈያ ከነ ሀንገም ቤካ ከን ጀዱዳ sirna fayyaa magaalaa Finfinnee fooyyessuuf dhimmoota xiyyeeffannoo isaan barbaachisu irratti yaada kan kennan walitti qabduun koree dhaabbii dhimmoota dubartootaa fi hawaasummaa mana maree magaalaa Finfinnee aadde Zeenabaa Shukur damee fayyaa irratti jijjiirama bu'uuraa fiduu fi hojiin qindoominaa barbaachisaa ta'uu dubbataniiru. Keessumaa buufataalee fayyaa fooyyessuu irratti hojiin hojjetamuu qabu baay'ee ta'uu kaasaniiru. የቅንጅት ስራው እንደተጠበቀ ሆኖ አሁንም ያሉት ነባር ጤና ጣቢያዎች በፍጥነት ማለቅ አለባቸው። ምክንያቱም አሁንም ሌላ ተጨማሪ ጥያቄ እየመጣ ስለሆነ sirna fayyaa hawaasaa eeguuf hojiin qindoominaa hojjetamu akkuma jirutti ta'ee buufataaleen fayyaa kana dura turan xumuramuu qabu. Sababni isaas gaaffiin dabalataa ammas dhufaa jira waan ta'eef jechuudha. Dhibbantaan hojii hojjetamee karriifuu dhageenye jira. Garuu ammas ariitiin hojjetamuu qaba. Dursi kennamee yoo xiqqaate kan eegalaman xumuramuu qabu. Inni biraas dhimma hojii hubannoo uumuuti. Biiroon fayyaa eegumsa fayyaa hawaasaa irratti karaa adda addaatiin hojii hubannoo uumuu hawaasaaf hojjechuu qaba. Yoo kana goonee hawaasa fayyaa qabeessa uumuu dandeenya jechuudha. Yaadotaa fi gaaffilee miseensotaa fi hooggansa koree dhaabbii irraa ka'eef yaada kan kennan hoogganaan biiroo fayyaa magaalaa Finfinnee Dr. Yohaannis Caalaan hojiilee ijaarsaa fi babal'ina buufataalee fayyaa irratti gaaffilee hawaasaa sirnaan dhaggeeffachuun duraa duubaan furuuf hojjetamaa jira jedhaniiru. ሁሉም ጋር ነው ጥያቄ ያለው። ጥያቄን ጉለሌ 10 ጤና ጣቢያ ያለው 10 ወረዳ ነው ያለው። ግን አንዷ ወረዳ ደብል ጤና ጣቢያ ያላት አንድ ከኮልፌ የመጣ ወረዳ 5 የለውም በሚል ሁሌ መድረክ ላይ ነው የሚነሳውና gaaffiin iddoo hunda jira. Amma fakkeenyaaf Gullalleen buufata fayyaa 10 qaba, aanaa 10 qaba. Aanaan tokko immoo buufata fayyaa dichaa qaba. Gama biraatiin aanaan kolfee irraa dhufee jechuun yeroo hunda gaaffiin ni ka'a. Gaaffiin ka'uun isaa immoo sirriidha. Garuu nuti yeroo hawaasa hubachiisnu kutaalee magaalaa birootti buufanni tokkollee kan hin qabne akka jiranis ta'uu qaba. Babal'ina buufataalee fayyaa wajjin wal qabatee kan dursa argachuu qabuuf dursa kenninee kan hojjennu ta'a. Gaaffilee hunda ofirra hin dhaabnu. Hunda isaanii fudhannee duraa duuba isaanii eeggatanii akka furmaata argatan ta'a jechuudha. Miseensonni koree dhaabbii dhimmoota dubartootaa fi hawaasummaa mana maree magaalaa Finfinnee waajjira haaraa biiroon fayyaa magaalaa Finfinnee amma keessa jiru sadarkaa fi haala mijataa hojiif ta'u guuttachuusaa mirkaneessuuf daawwannaa taasisaniiru.